Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyyaa akkam jirtan? Nageenyi badhaadhaa, nageenyi kiyyaa kan jaalalaa bakka isin jirtanitti isin bira haa qaqqabu jecha har'a waan haaraa tokko qabadheetiin isiniif dhiyaadheetiin jira. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan, warri immoo duraanumaa maamila turtan yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuudhaan akkasumas share gootanii hiriyoota keessan biraan gahuudhaan jajjabeessaa nafsarraa kiyyaa. Amma kanuma sagantaa har'aaf qabadheetiin isin dabarsaa, na wajjin turaan isin jaa ulfaadha. Create YouTube haaraa application haaraa video editing application haaraa YouTubein qabatee dhufe baay'ee bareedaa watermarkii kan hin qabnee fi ajaa'ibaatti viidiyoo tolchuudhaaf kan isin gargaaru akkaataa daawwatuutti godhattan isinitti agarsiisa. Hordofaa gabanumaan asitti deemnee fakkaate gara application YouTube jedhu kana itti godhuudhaan ni bantanii erga banne booda batanii search batanii kana booda iddoo search batanii kanarra dhufnee booda irratti bahanii dhiifama. Ifa mana bulchaatii search batanii sanarratti klik gochuudhaan Idris web media jettanii achi booda batanii search kanarratti tuqxu chaanaalii kiyya kana fakkaata. Achi booda isin dhufe booda asirrattanii klik ni gootu. Achumaan chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan eessatti deemtu karaa about siitu tana dhuftu. Achi booda scroll down karaa gaditti gad harkisuudhaan telegiraama kiyya Idris Abdallah jedhu kanarratti telegiraama kiyya kanarratti klik gootu. Erga gootanii chaanaalii irratti as baachuu chaanaalii baay'aan irratti tuquudhaan as klik gootanii achi booda faayilii jedhu kanarratti tuquudhaan YouTube create jedhu kana daawunlood gootu jechuudha. Daawunlood gootanii install gochuudhaan salphumatti viidiyoo edit gootanii akka barbaadanitti bareechuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii